Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo lammiileen Itoophiyaa kutaalee biyyoota adda addaa keessatti kan argamtan hundumti keessan hordoftoonni chaayinaalii kooti. Bakkaa fi lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu galanni fi ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u nagaa kooti. Guyyaa har'aa kana ergaa ariifachiisaa namoota biyyoota alaa adda addaa fi biyya keenya kutaalee biyyoota adda addaa keessatti argamtan hundumaaf ergaa haala yeroo irratti xiyyeeffate isiniif dabarsuufaan dhufe. Ergaan kiyya kun namoota hundumaa akka qaqqabu adaraa keessan sheernaaf godhaa. Akkasumallee viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqaba. Warri haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuudhaan nu koottaa hojii gaarii nu waliin hojjedhaan ergaa kootidha. Ergaan kiyya kun maal irratti xiyyeeffata yoo jettan, akkuma beekamu ayyaana Faasigaa keessaa jalqabnee hanga ammaatti hojii gaariidha kan nuti hojjechaa jirru. Hojiin nuti hojjennu kun immoo afaaniin, qomoodhaan, sanyiidhaan, amantaadhaan kan daanga'e osoo hin ta'in hunduma kan of keessatti hammatudha jechuudha. Akkuma beektan biyya keenya Itoophiyaa keessatti jireenyi yookiin immoo qaala'insi jireenyaa waan ulfaatuuf namoonni kan duraa caalaa haala adda ta'eetiin karaa irratti kufanii rakkoon adda addaa isaan qaqqabaa jira. Keessumattuu qaama miidhamtoota kan ta'an lukaan deemuu kan hin dandeenye, harkaan hojjetanii kan of jiraachisuu hin dandeenye, ijaan kan hin argine, gurraan kan hin dhageenye, qaamni isaanii kan miidhamee fi madaa adda addaa qaama isaaniirraatii kan qaban, akkasumallee waan nyaatanii fi waan dhugan dhabanii rakkoo dhibeetiin dararamanii karaa irratti kan kufan baay'eetu jiru jechuudha. Mana keenya keessa yoo jiraachuu baatan ollaa keenya ni jiru. Ollaa yoo jiraachuu baatan ganda yoo jiraachuu baatan naannoo yoo jiraachuu baatan akka biyyaatti akka waliigalaatti yoo laallame sadarkaa guddaa qabatee kan jiru namoota rakkatanii fi namoota qaamni isaanii miidhame, namoota rakkoon adda addaa dararaan adda addaa irra qaqqabe hedduu isaanii akka jiran tilmaamuun baay'ee nama rakkisu jechuudha. Kanammoo egaa bifa gaarummaa ta'een ilaallee namoota akka kanaa gargaaruun amantaan nama daangessu, sanyummaan nama daangessu, afaan nama daangessu, waan gaariin nuti har'a isaaniif taasisnu boru mindaa ta'e samiirratti nuuf kaffalama. Akka namummaattis immoo namoota akka kanaa gargaaruun boqonnaa sammuuti. Kanaaf jechuudha namoota waan kana hubatanii fi ilaalcha gaarii qaban, hawaasa isaaniidhaaf, lammii isaaniidhaaf kan yaadan wajjin hin taane hojii kana eegalleetu jirra. Hojiin nuti eegalle kun immoo Waaqayyoof galannaatu haala gaariidhaan kan inni deemaa jiru. Namoonni yeroo baay'ee amantaa keessatti gaafa ilaallu yeroo tsoomaa qofa akka waan gaariin raawwatamutti kan yaadan jiru. Hojii gaarii hojjechuun yeroo tsoomaa qofa miti. Yeroo kamiyyuu hojii gaarii hojjechuun barbaachisaadha. Hojii gaarii hojjechuudhaaf yeroon hin filatamu. Hojii gaarii hojjechuudhaaf iddoon hin filatamu. Hojii gaarii hojjechuudhaaf qomoo fi amantaan hin qoodamu jechuudha. Kanaafiyyuu hojii gaarii hojjechuun Waaqayyo biratti kabaja namaaf laata, nama birattis immoo ulfina namaaf laata jechuudha. Kanaaf hojii gaarii kana osoo humaan hin daangessin akka hojjennuu fi keessi keenya nuuf eeyyamee, Waaqayyos nuuf eeyyamee, namoonni waan gaarii hojjetanis nu faana ta'uudhaan hojii gaarii kana jalqabnee jirra. Hojii gaarii jalqabne kana immoo fiixan baasuun barbaachisaadha. Namoonni baay'een isaanii harka dhabanii, luka dhabanii, hojjechuu dadhabanii karaa irratti kan kufan hedduu isaanii jiru. Ija dhabanii hospitaalatti iddoo adda addaatti immoo rakkoo adda addaan dararaa adda addaatiin rakkatanii hospitaala keessa kan ciisan, gargaarsa namaa kan barbaadan hedduu isaanii jiru. Amma egaa hojii kana ni jalqabne malee waliin gahuu hin dandeenye jechuudha. Keessumattuu meestii jalqabaaf akka isinii ta'uudhaaf viidiyoowwan kana muraasa isaaniirraatii ilaalaati.
Viidiyoowwan amma ilaaltan kun viidiyoowwan yeroo dhiyeenya kanatti gargaarsaaf hojjenne yommuu ta'u, kanneen immoo gargaarsa barbaadanis hedduu isaanii akka jiranii fi namoonni heeruu nuu kennaniin gara fuulduraatti illee ammarraa jalqabanii namoota kana gargaaruudhaaf Egaatii viidiyoo kanarraati akkuma daawwattan yookiin immoo ilaaltan namoonni hedduun carraa argatanii kan gargaarsa argatan jiru. Gara fuulduraattis immoo isaan gargaaruudhaaf kan karoorfanne hedduu isaaniitu jiru jechuudha. Isaan kun egaa namoota beekamanidha. Kanneen biroo immoo naannoo keessatti, ganda keessatti, mana keessatti karaa adda addaatiin gargaarsa dhabanii manatti kufanii kan jiran, karaa irratti kufanii kan jiran hedduu isaaniitu jiru. Isaan kan ammoo kaasuun gargaaruun barbaachisaadha jechuudha. Kanaafidha jechuudha nutis kan kanarratti xiyyeeffannee hojii kanatti kan galle jechuudha. Kanaafi deeggarsa keessan nu barbaachisa, yaada keessan nu barbaachisa. Karaa adda addaatiin waan dandeessan kamiiniyyuu akka nu bira dhaabbattan dhaamsa isiniif dabarsuudhaaf jechuudha. Keessumattuu namoota qaama miidhamtoota ta'an, namoota harka qalleeyyii ta'an, qaamni isaanii kan miidhame, kan madaa'e, karaa irratti kufanii kan jiran namoonni akkanaa hawaasa biratti ilaalcha akkamiitu jira yookiin immoo hawaasni namoota kanaaf ilaalcha akkamii qaba jennee yoo ilaalle dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee ulfaataadha. Hojiilee hojjenne keessatti iddoo adda addaa kutaalee biyya keenyaa keessatti bakka deemne keessatti waa baay'ee argaan ture jechuudha. Waa baay'ee madaalaan ture. Ilaalchi hawaasni namoota akkanaatiif qabu iddoo tokko tokkotti baay'ee gabbu'aadha. Iddoo tokko tokkotti immoo haala nama gammachiisu caala baay'ee gaariidha jechuudha. Kana gaafa isiniin jedhu hawaasni keenya tokko tokko namoota akka kanaa ijumaan arguu kan hin barbaanne jira. Karaa irratti illee yoo itti dhufan karaa jijjiirratee bira darba. Dabalata immoo namoonni hawaasa kana gargaaruudhaaf illee gara sanitti dhiyaatan dirqamallee yoo itti ta'e maallaqa hedduu kiisii isaanii keessaa osoo qabanuu namni kun harka isaa bal'isee gaafa itti ba'u gaafa inni kadhatu rakkoo isaa osoo ilaalu birra taranii kan deeman hedduu isaanii jiru. Maallaqa illee kiisiidhaan qabaatanii immoo yoo qarshii harcaatu saantiba kiisiidhaan qabaatin birrii keessaa fuudhanii 200 keessaa 100 keessaa fuudhanii nama kana gargaaruudhaaf fedhii kan hin qabne jiru. Birrii tokko itti kennanii bira darbu jechuudha. Kuni gargaarsa miti jechuu keenya miti. Ilaalcha akkamii hawaasni namoota akkanaadhaa qaba kan jiru akka nuti madaallu kan nu taasisudha malee jechuudha. Dabalataan namoonni akka sanaa hoteelota garaagaraa fi kaaffee adda addaatti illee seenanii gaafa kadhatan akka sareetti yeroo isaan itti ari'aman jiru. Baay'ee deemi jedhanii yeroo itti ari'an jiru jechuudha. Isa qofa miti jechuudha. Gargaarsaaf gaafa nuti namoota kana fuunee gaafa nuti uffata isaanii bituudhaaf, gaafa nuti nyaata affeeruudhaaf fuunee deemnu dhugaa dubbachuudhaaf ilaalchi ittiin hawaasni isaanin miti nu ilaalu ilaalcha addaati jechuudha. Maaliif ilaalcha gadaanaa namoonni qaama miidhamtootaaf qaban baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf kan namatti dhaga'amudha jechuudha. Nammeen kaan immoo akka waan nuti faayidaa isaan irraa argachuudhaaf hojjennutti kan laalan illee ni jiru. Ilaalcha adda addaatu hawaasa keessa jira jechuudha. Kanarraa kan ka'e gaafa nuti sila viidiyoo waraabnu suurallee gaafa nuti kaasnu suura nuti waliin kaanu gaafa nuti suura kaasnullee suura kaanu sanirratti illee deebi'anii ganguman hedduu isaanii jiru. Kaan isaanii immoo viidiyoo keessa suuraa kiyya hin galchin jedhanii kan lolan maaf waraabda jedhanii illee kan dubbatan hedduu isaanii jiru jechuudha. Kanaaf hawaasa keenya biratti maaltu barame yoo jenne hiyyeessaaf dadhabaadhaaf biddeena fuudhanii fayyaa kennuun hin baramne. Irraa nyaatanii nyaata haftee nyaataa isaaniif kennuutu barame. Qarshii keessaa immoo qarshii guddaa baasanii hiyyeessaaf kennuu osoo hin taane rakkataa gargaaruu qaama miidhamaa gargaaruu osoo hin taane diqaaqii saantibii hiyyeessaaf kennuutu barame. Ilaalchi hawaasni harka qalleessaaf qabu mana gaarii keessa akka isaan jiraatan osoo hin taane barandaarraa akka isaan jiraatanitti hawaasni keenya yaada. Namoonni sun achii ka'anii akka namummaatti nama akka ta'an ittiin fakkaatu. Deebi'aniis immoo nullee carraan akka kanaa nu mudata jedhanii namoonni hedduun isaanii yaadan. Gariin isaanii immoo lapheen isaanii waan gaarii kan yaadu. Namoota akka kanaa ilaalcha guddaa kan qabaniif bakka guddaa kan qabaniif ofitti qabanii hammatanii kan dhungatan. Fuudhanii gargaarsa isaaniidhaaf malu kan taasisaniif waan qabaniitiin namoota kana bira kan dhaabbatan hedduu isaanii jiru. Akkuma argitan qaamaan argamanii gargaaruu yoo baatan qarshii isaanii erganii akka nuti gargaaru, akka nuti karaarraa kaasu, warra lukan hin qabne akka isaan wiilchariin isaaniif bitamu, deeggarsi gargaarsi akka isaaniif taasifamu
hedduu kan taasisan hedduu isaaniitu jiru. Galata guddaa qabdu, nama biraas waaqa biraas galata guddaa qabdu. Waaqayyo gatii lubbuu isiniif haa taasisu. Egaa yaada kiyya gaafan gabaabumatti waa'ee seenaa isaanii fi waa'ee muudannoo nuti hojii kanarratti hojjennu yeroo biraa itti deebina. Hawaasni ilaalcha akkamii namoota kanaaf qaba kan jedhu bal'inaan yeroo biraa itti deebinee kan laallu ta'a. Namoonni waaqayyoon isin gargaaree fedha qabaattanii deeggarsa kana taasisuudhaan hawaasa keenya karaa irratti kufanii jiran hospitaalatti dhukkubsatanii miidhamanii yaala dhabanii rakkachaa qoricha dhabanii miidhamanii hanga du'aatti kan ga'anii fi du'aa kan jiran nyaata fi dhugaatii dhabanii dararamaa kan jiran iddoo jireenyaa dhabanii waan irra ciisan waan uffatan dhabanii rakkachaa dararamaa kan jiran qaama miidhamanii lukaan deemanii bakka yaadan ga'uu dadhabanii karaatti kan hafan luka isaanii taana harka isaanii taana isaan bira dhaabbannee isaan gargaarra irree isaaniif taana gati keenya amma waaqayyo irraa arganna jettanii warri yaaddan waaqayyo waan gaarii oolmaa gaarii isiniif kan oole qorumsa hedduu keessa dabartanii har'a bakka gaarii kan jirtan adeemsa jireenya keessanii keessatti qorumsa hundumarraati waaqayyo isin eegee jaalala abbummaa isaadhaan isin eegee isin tiksee yoonaan kan isin ga'e oolmaa waaqayyo kan beektan akka amantaa keessanittis immoo amantaan kamuu namni akka nama gargaaruun boqonnaa sammuu akka ta'e nama gargaaru waaqayyo biraa gatii guddaa akka nama argachiisu dubbata waan ta'eef seera sana kan eegdan gama dandeessan hundumaan yaadanaa ta'u maallaqaanaa ta'u waan dandeessaniin akka nu bira dhaabbattan uummata rakkatanii karaarra jiran kana waliin taanee karaarra akka kaasnu deeggarsi amma jalqabame kun asitti kana qofa osoo hin ta'in akka itti fufu akka nu taasistan maqaa waaqayyooti isin gaafachuu barbaada. Sababni isaa akkuma beekamu hundi keenya iyyuu amantaa mataa keenyaa qabna. Amantaan kan dhuunfaati. Garuu immoo sabummaan yookiin immoo lammummaan namummaan kan walii keenyaati waan ta'eef namni nama gargaaruun barbaachisaadha. Kanaafiyyuu lammii keenya gargaaruun barbaachisaa waan ta'eef akka amantaatti yeroo laalle amantoonni tokko akkamitti yaadu yeroo ayyaanaa qofa yeroo tsoomaa qofa yeroo gaddaa qofa yookiin immoo ayyaana eeggatanii qofa hiyyeessa gargaaruun aadaa ta'eera. Kun aadaa ta'uu hin qabu. Yeroo kamuu hiyyeessa gargaaruun dadhabaa gargaaruun qaama miidhamaa gargaaruun yeroo kamuu barbaachisaadha. Yeroo ayyaanaa qofa yookiin immoo ayyaana tsoomaa qofa eeggannee dadhabaa hiyyeessa kan gargaarru yoo ta'e yeroo kaanoo yoo gargaarre waaqayyoon nuuf hin dhaga'u kan jedhu yaaduun barbaachisaadha. Nuun dhagaa kanaaf isa kana ilaalcha keessa galchuudhaan deeggarsa isaanii taasisuun barbaachisaadha. Yeroo baay'eetti karaa keessas haa ta'u karaa adda addaatiin viidiyoo gaafa maxxansinu lakkoofsa bilbilaa kan nu gaafattan jirtu koomentii irratti akkasumallee akkaawuntii kan nu gaafattan jirtu. Kanaafiyyuu guyyaa har'aa kana siniifan barreessaa yaadan dubbistanii nu faana mari'attanii adeemsa ittiin hojjennuun akkaataa nuti hojjennu irratti yaada koomentii kan nu kennu barbaaddanis akkasumallee waan hojjennu kamirrattiyyuu nu bukkee dhaabbachuudhaan eeruu nu kennuudhaan namoota rakkatanii jiran isaan jiran nutti himuudhaan akka nuti deemnee gargaarru akka nuti bakka isaan rakkatan bakka isaan itti kufan kaasnee akka isaan tarree namoota kaanii akka hiriiran akka taasisnu nu bilbiluu dandeessu. Duwwaa 912 76 8751tiin nu bilbiluu dandeessu jechuudha. Irraan isinii deebi'a. Duwwaa 912 76 8751dha. Dabalataan immoo namoota rakkatan kana harka qalleeyyii rakkatan kana qaama miidhamtoota kana akka nuti gargaarru akka gargaarsa goonee fi karaarraa kaasnu kan barbaaddan akkaawuntii daldala Itoophiyaa 10,000 36 61 23 75 irratti erga galchitanii booda karaa toora bilbilaa amma isinii kenneen nagahee nu erguudhaan telegiraamiin haa ta'u feesbuukiidhaanis haa ta'u akkasumallee waasaappiidhaan haa ta'u makamiiniyyuu nagahee nu ergitanii nu faana mari'achuudhaan yaada nu kennuudhaan koomentii nu kennuudhaan nu jajjabeessuudhaan hojii gaarii jalqabne kana akka sadarkaa biyyaatti akka waliin geenye hojii guddaa hojjechuu dandeenyu akka nu waliin dhaabbattan adaraa isiniin jenna. Waaqayyoon isinaa gargaaru warreen gargaartan gatii lubbuu isiniif haa taasisu warri kaan immoo gargaarullee hin dandeessan yoo ta'e yaada nu deeggaruun koomentii nu kennuudhaan sheer nu gochuudhaan namoota gargaaruu danda'an biraan akka nu geessan maqaa waaqayyootiin irra deebi'eetiin isin gaafadha. Waaqayyoon hunduma keenya faana haa ta'u biyya keenya nagaa nuuf haa taasisu kan rakkatan dhiphatanii kan jiran waaqayyoon dhiphina keessaa rakkina keessaa nuuf haa baasu. Nutis immoo namoota rakkatanii dhiphatanii jiraniif qaqqabnee rakkoo isaanii keessaa baasnee waaqayyo irraa akka eebba argannu waaqayyo nu haa gargaaru. Wasbaatal Egzaabeer.